Yooyyaa harka fuunee akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenya wiirtuu miidiyaa irraa oduu isaa kanaan isin nageessisa. Oduu waliin an gammachuu Tsaggaa'eeti. Koomishinar Laliseen qondaaltota dhaabbataa Raymond Lifestyle waliin mari'atan. Koomishinarri Koomishinii Investimentii Itoophiyaa Laliseen Amee fi itti aanaa Koomishinaraa Daani'eel Tarreessaan dhaabbata itti gaafatamaa faayinaansii fi hooggantoota dhaabbataa Raymond Lifestyle waliin mari'ataniiru. Marichaan Koomishinar Laliseen dhaabbatichi paarkii indaastirii hawaasaa misoomsuun dabalaa dhufu sochii oomishaa dinqisiifataniiru. Mootummaanis dhaabbilee oomishtoota misoomsaa jiru deeggaruu fi Itoophiyaa buufata investimentii filatamtuu taasisuuf kutannoo jiru mirkaneessaniiru. Hooggantoonni dhaabbatichaas gama isaaniin barbaachisummaa deeggarsa koomishinichaa ibsanii dhaabbatichis piroojeektoota karoorsaa jiru irratti ibsa kennuun ragaa koomishinicharraa argame ni mul'isa. Dhaabbatichi lammiilee 2600 oliif carraa hojii kan uume ta'uu fi oomishaalee isaas gabaa Ameerikaaf akka dhiyeessu ibsameera. Walitti bu'iinsa humnootii mootummaa fi hidhattoota faannoo gidduutti naannoo Amaaraatti uumameen wal qabate haleellaa fi miidhaa hidhattootaaf kan saaxilame aanaa abbichuuf nyaa'aatti hanga ammaatti lubbuun namoota 6 darbuun himameera. Lakkoofsi jiraattota aanaa abbichuuf nyaa'aa hidhattoota faannoon butaman immoo 11 ga'uu aangawaan aanichaa BBC'tti himaniiru. Kana keessaa haleellaa hidhattoonni faannoo jimaata akka lakkoofsi Itoophiyaa hagayya 12/2015 halkan raawwataniin milishoonni aanichaa 3 ajjeefamuu itti gaafatamaan waajjira dhimmoota koominikeeshinii aanaa abbichuuf obbo Abdataa Haayiliyyee BBC'tti himaniiru. Gandoonni aanichaa 7 aanaalee naannoo Amaaraa waliin kan waldaangeessan ta'uu isaaniitiin wal qabate yaaddoon haleellaa hidhattoota faannoo ammallee olaanaa ta'uu obbo Abdataa fi jiraataan aanichaa BBC'n haasofsiise ni himu. Gama biraatiin itti gaafatamaan waajjira dhimmoota koominikeeshinii aanichaa obbo Abdataa Haayiliyyee haalli hidhattoonni faannoo guyyaadhaa gara guyyaatti itti jiran dabalaa jira. Gara si'a Dabirii fi Waayyuudhaa hanga Dabra Biraanitti kallattii hundaanuu marsaniitu sochii taasisaa jiru jechuudhaan dubbataniiru jechuun BBC'n gabaaseera. Bara dhufu hojimaata e-tikkeettingii eegaluuf qophiin xumuramuun eerame. Bara 2016 tajaajila tikkeettaa ammayyaa e-tikkeettingii jedhamu eegaluuf qophiin xumuramuu Ministeerri Geejjibaa fi Loojistikii beeksise. Ministeerri Deetaan Ministeerichaa Obbo Barroo Hasan hojimaata tikkeetta kutachuurraa hanga bakka ga'umsaatti hanqinni hojimaata tajaajilichaa dhaabbilee buufata konkolaataa keessatti akka mul'atu ibsaniiru. Buufata konkolaattota qaxxaamura biyyaa keessatti daballii gatii taarifa geejjibaa dabalatee dhamaatii imaltootaa hambisuuf hojjetamaa jira jedhan. Bara 2016 Finfinnee naannawaa garagaraatti buufataalee konkolaataa tajaajila geejjiba qaxxaamura biyyaa kennanitti hojimaanni e-tikkeettingii akka hojiirra oolfamu mirkaneessaniiru. Kanaafis qophii barbaachisaan xumuramuu isaa Obbo Barroo Hasan FBC'f ibsaniiru. Tajaajilichi eegaluunis dhamaatii fi daballii gatii taarifaa tajaajilamtoota tajaajila geejjibaa qaxxaamura biyyaa fayyadaman mudachuu danda'u akka hambisu eeraniiru jechuun FBC'n gabaaseera. Meeshaaleen kontiroobaandii seeraan ala geejjibsiifamaa turan qabaman. Meeshaaleen kontiroobaandii qarshii miliyoona 558.2tti tilmaamamu qabamu Koomishiniin Gumrukii beeksise. Koomishinichi hordoffii hagayya 5 hanga 11 bara 2015tti taasiseen meeshaaleen alaa galan qarshii miliyoona 523.1tti tilmaamamanii fi meeshaaleen daldala alaa qarshii miliyoona 35tti tilmaamaman qabamuu isaanii beeksisee jira. Meeshaaleen qabaman uffannaalee, boba'aa, beeladoota, meeshaalee elektirooniksii, buna, qorichoota, meeshaalee bareedinaa, meeshaalee waraanaa, jimaa, baala sammuu adoochuu, zayitii nyaataa fi maallaqa biyyoota garagaraa ta'uun ibsameera jechuun gaazexaa Bariisaatu gabaase. Dorgommiiwwan xumuraa Itoophiyaan irratti hirmaattu 2 har'a ni geggeeffamu jedhame. Dorgommii shaampiyoonaa atileetiksii addunyaa har'aatiin dorgommiiwwan 2 kan Itoophiyaan irratti hirmaattu har'a galgala ni geggeeffamu. Dorgommii fiigicha meetira 1500 sa'aatii 4 daqiiqaa 31 irratti geggeeffamuun atileet Birqee Hayyaaloomii fi atileet Dirribee Waltajjii kan eegamanidha. Kana malees fiigicha gufachiisaa meetira 3000 dhiirotaa sa'aatii 4:42 irratti geggeeffamuun atileet Lammeechaa Girmaa fi atileet Geetinnat Waalee kanneen eegamanidha. Dorgommiin shaampiyoonaa atileetiksii addunyaa 19ffaan Hangaarii Budaapestitti geggeeffamaa jiru har'a guyyaa 4ffaasaa qabatee jira. Hanga ammaatti Itoophiyaan meedaaliyaawwan warqee 1, naasa 1 fi meetii 2 waliigalaan meedaaliyaawwan 4 Afriikaarraa sadarkaa 1ffaa qabattee kan jirtu yoo ta'u addunyaarraa immoo sadarkaa 3ffaa irratti argamti jechuun FBC'n gabaaseera. Oduu biyya alaa keessaa immoo Yuukireen meeshaa saffisa sagaleetiin olitti boombii dhukaasuu danda'u Raashiyaa jalaa barbadeessite. Meeshaan waraanaa Raashiyaa fageenya dheeraatti boombii saffisa guddaan imalu dhukaasu diroonii Yuukireeniin barbadaa'uun gabaafamee jira. Suuraalee miidiyaa hawaasaa gubbaatti qoodamee BBC'n dhugummaa isaa mirkaneeffate. Meeshaan Tupolev 222 jedhamu kibba Seent Piitersbargitti gubachaa jiraachuu agarsiisa. Mooskoon gamasheen meeshaa waraanaa xiqqaan diroonii Yuukireen haleeluu fi kanarraa kan ka'es xiyyaarri xiqqaan buufata waraanaa ishee keessa jiru
gubachuu himte. Raashiyaan kana haa jettu iyyuu malee meeshaan waraanaa Raashiyaa rukutamee 222 boombii saffisa sagaleen dachaa lamatti saffisee imalu dhukaasu kun aleelameera jechuun miidiyaaleen gabaasaa jiru. Meeshaan Yuukireen aleeluun barbadeessite 222 jedhamu kun meeshaa waraanaa bara waraana ololaa yoo ta'u, meeshaan kun waraanni Raashiyaa fi Yuukireen erga eegalee magaalaalee Yuukireen barbadeessuuf hojiirra oolaa turee jira. Meeshaan kun amma ammayyaa'ee 222 M3 saffisa sagaleetti dachaa lama haa ta'u yookaan ammoo sa'aatii tokkotti kiiloomeetira 2300 kan deemu ture. Dhukaa hanga kiiloogiraama 24 baachuu kan danda'u yoo ta'u, Raashiyaan meeshaa kana waraanota Siiriyaa, Chichiniyaa fi Joorjiyaa keessatti amma dura fayyadamteetti jechuun BBC'n gabaasee jira. Kabajamtoota daawwattoota keenya oduu gaggabaaboon sa'a kanaaf qabanne kanneen turani qophiiwwan wiirtuu hafan waliin turtii dansaa qabaadhaa.